Nora daawwattoota keenya akkam jirtu Nora. Abiy mana bare deeme karatafa jajjaboni ni daddabu jibbisani dafa Abiy mana bare deeme karatafa deemsa jalqabani bidiru jalloota karage jaba maaltu narasari afaan raandure anosina gaba deemsa jalqabani bidiru jalloota karage jaba maaltu narasari afaan raandure anosina gaba Abbaa sinirraa hin duune Waaqayyo siniif kennu daawwattoota keenya attam jirtu nagaadhaa kun ODM guyyaa sanbataati kallattiidhaan biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts magaalaa Cambridge keessaa kan isinii darbaa jiru kanarraa kuni qophii taajabbiiti. Qophii taajabbii kana keessatti wantoota egeree siyaasaa dhimma Oromoo irratti fe'amuu fi itti adeemaa jiru Oromoon itti adeemaa jirtu irratti ODM yaada isaa ibsata. Yaadni isaa guutummaadhumatti yaada isaati malee yaada namoota kan biraa miti. Sodaa jiru, haala jiru achi fageessanii ilaaluudhaan akkuma kanaan dura taajabbiidhaan waggaa 4-5 dura waan baay'ee kun dhufuu mala isiniin jechaa turre warra waa dubbistuu waa hubachuu dandeessaniif amma mootaree namni keenya kun dubbisuu nuuf fedha yoo ta'e jechuudhaan isuma yeroo kanaan dura qubaan barreessaa ture afaaniin dubbachuu wayya laata jechuudhaananii mata duree qophii taajabbii jedhuun as ba'eera. Akkuma beekamu ammaaf sagantaan miidiyaa koo kanaa sagantaa saditu qofa qaba. Inni jalqabaa qophii taajabbii, inni lammataa gumaata aadaa, inni sadaffaan immoo dhaamsa galgalaati. Gumaata aadaa keessatti waan aadaa sabni Oromoo qabu, qabeenyaa saba Oromoo sirna gadaa isaatii ta'ee waan jiruu jireenyaa isaa hundumaa irraa barannaa wal barsiifna. Inni sadaffaan inni dhaamsa galgalaa jiru kun yeroo baay'ee akka biyya kanaatti utuu hin rafiin dura yookiin gara sireen dhaqeen before bed jarri kuni dhaamsa onnachiisoo bashannansiisoo tokko walitti himuudhaan gara rafiitii kan dhaqamudha. Yoo danda'ameef qophiiwwan kun sadan guyyaatti yoo xinnaatan tokko sagantaa kanaan darbaa oolu. Egaa akkuma beekamu humni keenya xiqqoo mul'anni keenya guddaadha. Humni nuyi qabnu nama tokko gulaalaan miidiyaa nama tokko istiidiyoo keessa kan jiru nama tokko yoo nama tola ooltummaadhaan ogummaadhaan yeroodhaan wajjin hojjechuu barbaadu jiraate immoo ogummaa qabnu qoonnee fi akka nutti dabalamu hin goona. Ammasitti garuu hin dhaamnu ittuma fufnaa jechuudha. Har'a kan hin qabu qophii taajabbiiti. Qophii taajabbii koo guyyaa har'aa kana keessatti ji'a lama booda eessa jirra kan jedhuu fi keessumattuu waa'een Abiy Ahmedii fi waa'een Lammaa Magarsaa mata duree dubbii ta'uu hin qabu. Waa'een Abiy Ahmedii fi waa'een obbo Lammaa Magarsaa yookaan immoo waa'een paartii Bilxiginnaa jedhamu kun mata duree ta'uu hin qabu. Mata duree ta'uu kan qabu kan biraan jira. Mata duree jedhuunanii xiinxalaa gabaabaa tokko. Waan itti adeemaa jiru, waan biyyi sun itti adeemaa jirtuun iccita golaa fi xiinxala keessoo isinitti hima. Maarree ammas muuziqaa kana wajjin na eegala. Waxabajjii dhufutti bara 2020 kana keessatti utuu ta'ee akka impaayera Itoophiyaatti sila filannootu geggeeffamayyuu ture. Kanarraa kan ka'e paarlaamaan amminni hiree inni qabu akka heeraaf seera biyyichaatti yookiin konstitushinii biyya sanaatti amma biyya sana keessatti ji'a lama qofa waxabajjii booda paarlaamaan hin diigama. Kun seera biyyichaati. Seera nuti itti baafne miti. Haa ta'u malee waan biyyi sun impaayerri Itoophiyaa sun itti adeemaa jiru garuu garmalee yaaddessaa ta'uusaa irraan kan ka'een fiilmiiwwan tokko oomishamanii masaraa mootummaa keessaa, masaraa aktiivistootaa keessaa, masaraa xiinxaltoota keessaa fi masaraa quuqamtoota keessaa yaa'aati jiru. Isaan kana hundumaa walitti cuunfanii bifa tokkoon waa tokko ODM jechuu dhufeetu amma fuula keessan dura kan hin jiru. Egaan daawwattoota keenya akkuma isinitti himu yaadni kun
kanuma koof kan koo qofa waan ta'eef itti rakkatina waan dubbadhu yoo tisinitti tole fudhadhaa isa kaan immoo yerootti eegaa raagaa smith yookiin akka afaan bara kanaatti raajota yookiin raajis miti an namuma wanto tokko ilaaleen kun dhufuu ta'innaa kun mudachuu mala akka sabaatti yeroo jedhu wanti sun raawwachuu isaatiin garuu wanti ammaatti ajaa'ibsiifadhu barreeffama ko waggaa 3-4 duuba deebi'ee wanti gammadu waan baay'eetu jira sun natti tola sammuu kootiin boqonnaa guddaa kenna yoo na argitaniitu ta'e akka kanaan duraa dhiphinni stresiin sun narraa waan jedhee sokkeera maaliif jennaan waan hin dubbadhu erga hojiitti qabuudhaan jalqabee kun waananii akka quuqamaa fi nama qalama barate tokkotti waan gochuu danda'u hojjedheera laataa kan jedhu baay'ee waan itti gammadee. Egaa impaara sana keessatti ji'a 2 booda paarlaamaan hin diigama jechuun maal jechuudha daawwattoota keenya? Paarlaamaan hin diigama yookiin yeroo hojii isaatii xumureera jechuun maal jechuudha? Karaa kan biraa silaa akka seera biyyichaatti mootummaa ce'umsaatu dhaabata. Mootummaan hin jiru jechuudha ji'a 2 booda akka impaara Itoophiyaatti. Karaa COVID-19 kanaanis haa ta'u karaa maaliitiin waan filannoon hin geggeeffameef akka seera biyyichaatti ji'a 2 waxabajjii booda humtuu hin jiru. Kanaaf seerri isaa kan inni jedhu mootummaa ce'umsaa dhaabbachuudha. Transitional government waan jedhamu sana. Sana keessatti immoo adeemsa mataa ofii ni qaba waan mootummaa ce'umsaa kuni gadi taa'uu barbaada. Paartilee siyaasaa Oromoo walitti qabuu barbaada. Walii wajjiniin ammasitti namni tokko temporary iddoo sana qabatee yookiin bulchiinsa bulchee yookiin immoo loltoonni biyya sanaa bulchanii karaa nagaa ta'een ergasii booda mareetutti deemama. Akkamitti biyyi kun bulaa eenyutu bulchaa sagaleen uummatatti deemuu danda'a waan adda addaatu deemaa jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan akkaataa sochii fi deemsa nama amma aangoorra jiruu fi diraamaa hojjechuudhaan beekamu kanaatti garuu sun abjuudha. Mootummaan ce'umsaa dhaabbatee jaarmoonni siyaasaa hayyoonni walitti dhufanii hundumtuu qaamni hundi walitti dhufee mari'ata jechuun akkaataa diraamaa namni kun ittiin as ba'ee paartii bilxiginnaa jechuudhaan paartii seera malee dhaabate jechuudha. Kuni Ihaadig hin diigamne amma warri Tigraay nuti kan nuyi beeknu Ihaadigumaan beeknaas hin jedhu kanaaf hin beekani kana. Kanaaf paartii seera malee dhaabatee akka barbaade jechuun filannoon biyyoolessaa harkasaa jira. Waan hundumtu harkasaa jira waan ta'eef gadi ba'anii labsatanii gadi ba'anii ekelee የፓርቲ ብልጽግና ማል ኮሚቴ አባልና ዋን ማዳዳ ወል ሞዱት ከአኔ ሙደምዩ ጀልቀበመ ዋን ባየቱ ጅራ ዋን በየሰና ሴራን ቀብ ዋን ተኤፊ ዘሰና ማዳሰና ሲኒቱ ጡቄሲን አርሱ ኮቲፍ ሚቲ ባታውቲ ገሩ qophiiwwan fiilmiiwwan amma geggeeffamaa jiran kana keessatti namni kun mootummaan ce'umsaa dhaabachuun haafuuti ofuma isaatiiyyuu waggaa dhiyoo asitti mootummaa sana gadhiisuudhaaf abjuulleen qabu karooralleen qabu. Sababiin isaa of mul'isuu eegaleeraa kanaaf hin quufne suuraa ka'ee hin quufne viidiyoo waraabamee hin quufne dubbatamee hin quufne maqaan isaa akka faarfamu darbee immoo falaasama jedhee kan inni as ba'e bilxiginnaan isaa sun hundeen qabanne so waan kanatu jira waan ta'eef namichi ammallee reedii miti. Kanarraa kan ka'e yoo quba qabdu ta'ee mata duree guddaa ta'ee akkuma mata duree irratti isinii kaa'ee waa'ee Lammaa Magarsaafi waa'ee Abiy Ahmed mata duree guddaa ta'uu qabu. Kan ta'uu qabu egeree itti adeemaa jiru kanatu nu yaaddessuu qaba kan jedhudha. Sababiin isaa jarri kun lamaanuu kanas ta'ee kana lamaanuu nama dhuunfaa tokkodha. Ideoloojii isaanii jechuun koo saayintistii waaqaa gadi bu'e yookiin maleekaa waaqaa gadi bu'e yookiin ergamaa iddoo tokkoo isaan malee impaayirri sun yookiin biyyi sun hin jiraatu kan jedhuun wanti jedhee samiirraa gadi bu'an miti lamaanuu akkuma namaati as ba'anii miidiyaa argatanii hiree argatanii yeroo itti kennee maqaa gaarii argataniiru jechaadha maqaa gadheessa. Tole yeroo ammaa kana keessatti egaa atakaroodha jedhamee qaama lamaan kana keessatti wanti ka'e kuni qaama Abiy Ahmed itti qoodamee ka'e kuni hypothesis lamatu jiru waan mala dhayitii lamatu jiru yeroo ammaa keessatti Oromiyaa keessatti biyya sana keessatti
yookiin waanuma ilaalcha namootaa yoo xiinxaltee waa lama argatta waa lamaa sana sitti agarsiisuufan. Inni jalqabaa Lammaa Magarsaa kunii kan jedhan jiru. Lammaa Magarsaa kun paartii badhaadhinaarraas jibba hin qabu. Maladhayitii tokkoffaan sitti himaa jira. Kanarraa Lammaa Magarsaa dhibee hin qabu. Rakkoo hin qabu. Rakkoo kan inni qabu kabajaa namni kun isa kennuu malu sababiinsaa Lammaan yeroo sanatti dura bu'aa ture muummicha ministeeraa ta'uudhaaf carraa guddaa utuu qabuuti dabarseetu isa kanaaf kenne waan ta'eef inni kun immoo kabajaa Lammaadhaaf malu waan hin kennineef keessumattuu gaafa dhaqee iddoo sana qabatu pirezidaantummaarraa oofee waan adda addaa godhe waan ta'eef kabaja fakkeessee irratti gamnummaa hojjete waan ta'eef kanarraa kan ka'e Lammaan mufii qaba. Irri caalaan quuqama Oromummaa miti. Abaa'oo dadhabsiisuu irratti, kaafaa'oo dadhabsiisuu irratti, paabaa'oo dadhabsiisuu irratti ilaalchi Lammaa Magarsaa fi ilaalchi Abiy Ahmed tokkumadha warri jedhan jiru. Tokkumadha. Lamaanuu jaarmiyoota maqaa sabboonummaatiin, maqaa Oromummaatiin ol ba'an kanaa humna bosona jiran kanarratti tarkaanfii laallessaa fudhachuudhaaf ilaalchuma walqixxee qabu kan jedhan jiru. Ammoo akka tarsiimootti Lammaan tarsiimoo tokko qabaa jedhu. Listen carefully. Na dhaggeeffadhu. Maladhayitii jiruun inni kun xiqqoo ishee isaa hooy inni mirqaanurraa xiqqoo addara waan ta'eef seeraan na dhaggeeffadhu. Lammaan ilaalcha isaa keessatti yaa Abiy Oromoodhumaan cabsuu dandeenya. Warra Oromummaa jedhee abaa'oo maaloo jedhu kanas Oromoodhuma isa keessaa walii hin galle irratti ijaaruudhaan irratti guddisuudhaan akka isaan saba keessaa baafaman goonee Oromummaanis utuu hin badiin sabni kan biroos mirga isaanii utuu hin dhabiin wal bira jiraachisuu hin dandeenya kan jedhu ilaalcha kana qaba Lammaan Magarsaa. Malee abaa'ummaa maal godhu sabboonummaa Oromummaa maaloo jedhu sun isa samii rukute sana isa marroon lagaa bookkisuu fi eenyureen kun wannoo jedhan waa'ee afaan Oromoo waa'ee Oromiyaa maali irratti inni dantaa isheen qabu. Garuu istirateejiidhaan aangorra tursiisuudhaaf ishee kaleessa OPDO turte kanaa ishee kaleessa ODP turte kanaa immoo badhaadhina taate kanaa ishee kana sheeppii goonee jara keessaas nama saamaa achis nama butataa asis nama fidataa reform goonee bifa addaatiin modernize goonee fuunee deemuu dandeenya. Sababiin isaa immoo Oromoon kun sanattis dhalateera waan ta'eef mirga isaas tummiidhiin maalis utuun godhin akka kanatti fuunee deemuu hin dandeenya. Akka sanatti warra baay'ee Oromummaa irratti tooppii rukutan sana immoo absaa deemuu hin dandeenya. Kanaaf Oromoodhaan Oromoo hunkut gochuu hin dandeenya kan jiru ideoloojii kana qabaa warri jedhan jiru. Karaa faallaa ta'een namni kun immoo sodaa tokko qaba. Yaa Lammaa waan Oromoo kun waan sabboonummaa kun salphaasti fakkaatini. Wanti kun hafuura baay'ee guddataadha. Hafuura namaa to'atamu miti. Kanaaf immoo karaan ittiin cabsuu dandeenyu humna Amaaraa sana xiqqoo ol bunneetu akka Oromoon cabu gochuudhaan Oromoo sanas fiixeedhaan waa fuunfachiisaa biyya kana fuunee gara tokkummaatti impaayera guddaa tokko East Afrikaa keessatti biyya guddaa ta'e tokko biyya Itoophiyaa jabduu tokko ijaaruu dandeenya. Meesa Oromoo jettu kana nu dhiisi. Oromoon kun waan irratti walii galtu ni qabdi. Sun immoo humna jabaadha biyya. Miliyoona 50-60 jechuun salphaa miti. Gaafa achi wal faana waa rifate yookiin itti toluu dide immoo nu harkaa bahee biyya yoo ta'uu danda'a waan ta'eef bara sanatti immoo impaayera Itoophiyaan guutummaa isheetu diigamuu mala. Kanaaf hin qoosiinii Oromoodhaan Oromoo cabsinaan sun nu baasuu dhiisuu mala. Kanaaf humna Habashootaa kana xiqqoo ol dabarsinee አንድነት ምናምን ማሊ ከነ ጎኔቱ tokkummaa jenneetu መደመር jenneetu bifa walitti da'amu kanaatiin fuunee biyya kanaa achiin geenya ajib malee badhaadhina irratti rakkoo tokko iyyuu hin qaban. Listen carefully. Sirriitti dhaggeeffadhu.
ideology kanatu empire sana keessa jira. Namoota nuti mata duree godhannee deemnu kana gidduu kanatu jira. Oga. Kana wal qabatee egaa. Kana wal qabatee amma waan lammaffaa tokko immoo sitti hima. Gamnummaa jiru. Ishee kana sirriitti na dhaggeeffadhu. Biyya sana keessatti humna sodaachisu yookiin ammaa kanatti lubbuutti namicha kana qabeetu jira. Baay'ee lubbuutti kan qabe tokkotu jira. Tokko isa keessaan sitti himu. Humni faannoo jedhamu gaaffii cimaa gaafate. Alaabaa isaanii asirratti fiduun barbaanne. Humni faannoo jedhamu tokko yeroo darbe fincilee hidhatee qawwee hidhataniiru. Baay'ee qophaa'uudha waraanaa fi jarri keenya suni. So walii galaniitu alaabaan keenya alaabaan milinikii nuufa ta'u. Akka Itoophiyaatti akka bilisiginnaarraa komeen qabnu nuu ta'a. Heera keenya wannoo keenya deemsisaa jira bayeessadha. Garuu alaabaa kana ishee urjii maaloo mallasaan irra naqe sana irraa gataati alaabaa Itoophiyaa lummuttii sana nuu godhaa jedhaniitu falmiin socho'uu hin dandeenye Amaara keessaa ka'e. Mbeetta yoo ta'e beeki. Gaafa sanaa Abiy Ahmed akkuma duulaatti itti duulee wanta sana qabbaneeffachuu yaale. Waa'ee alaabaa sana irratti Gimboo Sabaatti haa ta'u, Abinii haa ta'u, warra amma Amaaraa kililii bulchan haa ta'anii hundi isaanii alaabicha irratti walii galu. Tokko mormiin qaban. Akkasaa Oromiyaa keessaa alaabaan abaa'oo adamsamu miti. Yookiin kaafaawwan asiin sanarraastee abaa'oon achiin sanarraa Paabaawwan maxqariyyoon achiin sanarraastu miti. Alaabaa isaanii irratti walii galu. Jarri sun siyaasaan yoo walii galuu dadhaban iyyuu warri Amaaraa alaabatti ishee maaliyyoo sanatti beektu ishee sana irratti baay'ee walii galu. Kanaaf sun akka inni dhufee federaal irratti mo'atu hundi isaanii walii galanii qindeessaniitu achiin faannoo kakaasaniitu waraana hidhanii waraanatti kaatee turte faannoon hidhatte. Baay'ee sodaate namichi kun. Baay'ee sodaatetu akkas jedhe. Ilaa amma ka'ee amma labsuu hin danda'u kun iccita golaa mana mootummaatti na dhaggeeffadhu kana salphaatti hin argattu. Kana amma isinii gochuu hin danda'u. Garuu tarsiimoodhaan suuta innee filannoo mo'annee alaabicha anis fedhan qaba rakkoo hin qabu jira ooshuu hin danda'a jedhee warra faannoo. Hin ta'uu jedhanii isaanii. Amma nuu ooshee Habashaan gamna beektaa. So amma nuu ooshee naan sun atakaroo guddaadha. Amma cinqii keessa kan jiramu keessaa. Waan Amaarri gaafatte. Amaarri abbaa biyyummaa maaloo nuti iyyuu nu gaafattu sakaan qabdi waan ta'eef. So inni kan biraan immoo rakkoo gurguddaan naannoo humna Affaar keessatti Oromiyaa keessatti waliigaltee dhabuun kun naannoo baha Oromiyaatti kibba lixa Oromiyaatti humni jiru kun sabaaf sablammoota gidduutti naannoo Sidaamaatti wanti ka'aa jiru kun namicha kanarratti baay'ee balaadha. Almost fudhatamummaa dhabeera. Facebook irra jira malee hin jiru baay'ee. Mootummichi hin jiru. Totally hin jiru amma mootummaan baay'ee. No, seerumaan na hubadhu. Waa ela humnatu ajjeesee fiilmii suuraa nu argisiisa malee humna ni ajajuutu tokko mootummaan hin jiru baay'ee. Jibbinsaa namicha kana sababiinsaa ummatichi ofiin obbushuu kana barbaadaa inni kun immoo cafaquu barbaada. Cafaqeetu tokkoon si bushee sabbaa fidhataa waan qabdu fal'aana kee fidadhuuti kottu iddoo tokkotti maaddii tokkotti nyaannaadha. By the name of unity. Wannoo maqaa tokkummaa sanaan tokkummaa kan jibbu jiraaree maal? Isa sanaa falaasama cafallaqii da'amuu kanaa inni si'iitaadha inni kun. Sabiif sablammiin immoo lakkee afaan makoo ta'ee aadaa koo ta'ee naannoo koo irratti ofii koo bulcheetanii yoon barbaade Itoophiyaa keessan nan taa'u immoo mataan nu dhukkubees immoo waan jedhutu jira. Lama naa jedhe. Sadaffaan waan Tigraay sun salphaasitti fakkaatiin. Waan Tigraay sun. Tigraay ji'a lama booda shakkiin jiru maan independensii ishee declare gootii waan jedhamutu eegama. Maaliif Iyaadig ji'a lama booda hin diigama waan ta'eef already paarlaamaan ji'a lama booda hin diigama. Wanti bilisiginnaa jedhamu kun siriyyuu mootummaa miti. Paartiitu walitti dhufee dhiibbaanuma namicha kanaatiin bixxilani kitaaba maddammarii kana wannoo godhaniitu. So amma
Tigray sana gooteena independency ishee labsatteena kana booda mootummaan qabdu kaa diigameera yaadi waan ta'eef ji'a lama booda waxabajjii booda mootummaan baay'isee hin diigama akka seera paarlaamaatti waggaa dhume barri isaa dhumeera sana booda waan haaraatti iddoo sana bu'uutu ture sun immoo already structurein sun cicciramtee baddeetti warri Tigray mufii qabu so humni Tigraayitti of ammayyuu bilisoome kuni humnoota warra amma mufannaa qabu sanaa wajjin yoo walitti dhufee wanti jedhamus jira sodaa namicha kanaati. Arfaffaa irratti waa'ee laga Abbaayidha. Waa'ee laga Abbaayidha. Tariina jala maaliif mataatu sin dhukkoo wanta dubbataa jiru kun qalbiin akkaatti dhaggeeffattu hin barbaada muuziqaan si gadhiisame. Gurrama gahe namne kakuatina galte baye sajan arkera mutara chidopatte kultura ko chijirame kanta mukaranko amanta siragaba shakita mugaranko siyamanera 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 siyamanera. Egaan daawwattoota keenya kan arfaffaa immoo kan baay'ee yaaddessaa ta'ee jiru namicha kanatti jechaadha Abiy Ahmeditti waa'ee laga Abbaay kanadha. Waa'ee lagni Abbaay akka malee sodaateera. Sudaan baay'ee ejjennoo ishee Ijiptii wajjin ta'uu ishee ibsatteetti websaayitii adda addaa warra dubbistan miidiyaa warra dhaggeeffattan beeku. Dura naanna'eetu gara warra Sudaan maalii kana naanna'ee mootummoota akka dippiloomaasii hojjetaa ture namichi kun garuu amma harkaa galagalan sababiinsaa Sudaan maal jetti waan propoozaalii warri Ameerikaa baaste sana fudhuu ittiin Itoophiyaadhaan hin fudhuu itti Itoophiyaan maaliif yoo ka'ee waan hidha laga Abbaay sana dhaabe mootummaan kun ummaticha hunduma miliyoona 100 kana turratti ka'a maaliif namni laga Abbaay fin kaffalin hin jiru Abiyyuu Yuunivarsiitii Ambootti miindaa koo ji'a lamaa guutummaan irraa fudhatan fedha kootiin ala baay'isu. Ani biyya guddachuu ibsaa qabaachuun hin jibbu ture yeroo sana fuudhaniitu al tokko pirezidaantii Yuunivarsiitiitti al tokko toleenneeyyuu xinnoo walii gallee miindaa ishee cullutu nurraa godhani guutummaan ishee dhibbaa. Achii booda akka isaatti rakkannee baanee miindaa barsiisaatii isaa tolu Yuunivarsiitii Ambootii. Isa lammataa immoo akka ji'a jaha ga'eetu pirezidaantiin keenya yeroo si gaabaqaa wayyaanee kana duukaa wannoodha warri egaa Yuunivarsiitii Bushaan waan wayyaaneen jettu godhu. So ammas jedheetu kukkutamuu jalqabe maal nun gaafanne yoo jiran akkasumatti miindaa keenya nurraa ontanii yaagar guddaa hin oolu jira. Okay yaagar guddaa erga ta'e silaas naqawwee jala jirra inni miindaa ji'a lamaa aniyyuu Abbaay keessa miindaa koo ji'a lamaa kan Yuunivarsiitii Amboo barsiisaa turen qabaa nan barbaadaa jechaadha dhufeen ibsaa isheetti gargaarama gaafa namichi kun xumure. Egaan waa'een Ijipti suni salphaa sitti hin fakkaatu. Ijipti immoo waraanaan biyya sana keessatti baay'ee guddaan. So hirrukutti humna hamma kana waggaa amma kanatti dadhabne kana daaraa gochuu dandeessi. So dhugaadha baay'ee rakkisaadha. Isumaayyuu immoo Sudaan walii galtee jechuun immoo daangaa karaa ittiin Ijipti galtee albaastutu argame jechuudha. Kanaaf namichi kun yoo xinnaadha rakkoowwan gurguddaa cimaa arfan kanaaf sirni sun sirna ta'ee hin jiraatu. Sirni sun sirna ta'ee hin jiraatu. Impaayirri Itoophiyaa sun sodaa abiddarra dhaabata jechaadha. Abidda tun fakkii fidee ta'e fakkii abidda nama kun. Abiddarra jira jechaadha namichi kun. Lammaatti si deebisa gaafa dubbii kun fuudhaaf ka'u. Lammaatti tu sin deebisiin garuu oopshinii lamatuun si agarsiisa. Ji'a lama booda kan impaayira Itoophiyaa eeggatu. Ji'a lamaan booda impaayira sana kan eeggatu waa laman si agarsiisan dhaggeeffadhu. Asumaanii miidiyaa koo dhaqaati YouTube ODM TV subscribe godhaa. Sichi viidiyoowwan ajaa'ibaatu argita. ODM TV kan jiru dhaqaati subscribe godhaa. Waan ajaa'ibaati. Qophiin taajabbii waan ajaa'ibaa gadi baasa waan ta'eef kana booda. So amma gaa waa lamatu ji'a lama booda
hojira ooluu qabaa yoo ta'uu baate sadaffaan hin jiru. Tokko biyya sana mootummaa ce'umsaa ijaaranii jaarmiyoota siyaasaa fi hayyoota guutuu konsernii ta'an quuqamtoota guutummaa biyya lafaarra jiraniif waamicha godhanii aktivistoota karaa isaanii ka'an kanaa walitti sassaabanii mana yookiin paarlaamaa tokkicha keessatti waamanii maree gadi fageenya sabaaf sablammii hundumaarraa fidanii maree gadi fageenyaa fi baay'ee critical ta'e erga geggeessanii booda transitional government mootummaa ce'umsaa muummicha ministeeraa of gidduuraa kan yeroo pirezidaantii kan yeroo yookiin immoo waan kan yeroo irra kaa'atanii filannoo geggeessu. Filannoo sanaan akka caalmaa yookiin akka biyyichi barbaadetti akka harka argatetti akka quba argatetti mootummaan uummata keessaa bahee biyya sana geggeessu. Option number 1. Option number 2. Ji'a lama booda namichi kun waan akkasii sana waan ce'umsaa sana akka hin barbaanne ammayyuu karaa godhuun sitti agarsiisaa jira. Jijjifachuudhaan abbootii qabeenyaa dhiituudhaan tete godhan jaarmiyoota hidhuudhaan hooggantoota mana hidhaatti naquudhaan maal gochuudhaan sitti agarsiiseera. So optioniin lammaffaan ummaticha gidduutti wal waraansa guddaa dhiiga dhangala'uu guddaa ajjeechaa guddaa dhumaatii guddaa hidhaa guddaa kanatu dhufa. Kana keessatti namni isin jaallattan, namni isin ija irra kaawwattan, namoonni gurguddaan politishaanota jettanii kan isin ija irra kaawwattan achi keessa lubbuudhaan darbuu malu. Lubbuudhaan darbuu malu. Warra hidhaman wayya. Warri hidhaman lubbuu hafuu danda'u. So, optioniin lammaffaa kun namichi kun waan hin jenneef optioniin lammaffaa kun ka'uu danda'a. Yeroo sana keessatti warri Tigraay asii loluu Oromiyaa keessa humni jiru illolaa warri sabaaf sablammootaa illoluu warri faannoo warri amara naannoo sanaa qophaa'an illoluu lolichumaa jechaadha. Qulqulleessu. Waldhawu kan eenyu kontrol gochuu hin dandeenye. Mootummaan addunyaallee yoo ka'e yeroodhaaf kontrol gochuu kan hin dandeenye. Mootummaan addunyaa kun rakkoo keessaa ka'e irratti amma kana miti. Jechuun battalatti dhufee dhaabu no islaammaa warra Siiriyaa warra maalii sana dhaabu kaa amma wana waggaa meeqaaf kunoo miiliyoonni meeqa wareegaman. Duguggaa sanyii keessatti seenaa duguggaa sanyii keessatti hin beektu. Ameerikaan har'a dhufteetu yoo dhaaba hin jettu. Tokkoffaa maaliif hin jettu dhimma hin qaban. Tokkoffaa dhimmas hin qaban. Lammata immoo rakkoon keessaa ka'u baay'ee hamaadha. To'atamuus hin danda'u ta'a. Hin ka'in malee abiddi biyya sana keessaa kaanaan Waaqayyotu beeka. Warri Waaqayyoon kadhachuu beektan ammayyuu itti nuuf fufaa. Akka kun hin taane. Garuu kun ta'uuf jira. Optionii kana lamaantu jira gaa. Optionii lamaa ittiin ansii gudunfaa. Optionii lamaan sana dhabamsiisuudhaaf namichi kun sodaa tokko keessa waan jiru. Rakkina guddaa keessa waan jiruuf hypothesis lamaffaatti sitti deebi'aa jira gaasa silaa. Nama kana as baasee namni kun akka waan paartii bilisiginnaa jibbee akka inni Oromiyaa hunda qabee fi Oromiyaan qabamnaan at least more than half of the total population dhagayeetu bilisiginnaa kana jala hiriiree sinitti meera. Dhimma badhaadhinaa irratti lammaan rakkoon qabu. Yeroo isaaniin inni ati jettu kuni VOA irrattis dubbateera. Matter of time lolichi isaanii bilisiginnaa kana amma as baasuu xinnoo ariifannee yaa Abiy koleenca koodha malee hamma kanatti loltaa inni hin qaban. Suuta inneetu nyaachaa dhuma bilisigoomnaa kan jedhu yaada qaba Abiy lammaan malee hamma kanatti ideoloojiidhaan faallaa miti. No.
Wanti xinnoodha. Kanaafi yeroo sana gaa namichi kun gaafa namoota of harkaa harcaasu Affaariin, Dabuubiin, Tigraayiin, Faannoo, Amaara gaafa of harkaa harcaasu qilleensa irratti hafuurraa ulee bareedduu, ulee nama tasgabbeessuu dandeessu, ulee jabduu kana gadi luqqifataa jechuudha. Yoo barbaade aangoo itti kennee shulluut jalaa jedhee achi jalatti hojii guddaa hojjechaa Prime Ministeriin keenya obbo Lammaa Magarsaadha jechuu hin danda'a. Inni kun gaa ishee the fittest survivalii sana dhagaa ishee kun. Ishee Darwin theory'tti deebi gaalana. Jiraachuudhaaf the last dhagaan dhumaa yookiin immoo furrisi dhumaa obbo Lammaa Magarsaa taati jechaadha. Maaliif? Opidiyoo isatu ijaaraa turanii garaatti hin jabaatu. Badhaadhina jechuun Opidiyoodha, ODP kaleessaati. Wanti Lammaan barbaade akka kanatti na ta'uu ilaame Lammaaf Abiy gidduu yoo baay'ate ilaalcha tarsiimawaa xinnootu jira. Malee Itoophiyaa ijaaruu irratti rakkoo tokko hin qaban. Rakkoo tokko hin qaban. Sigaleera irra deebi'uu na barbaachisaa? Hin qaban. Kanaaf hypothesis sanatu jira malee hammuma kanatti Lammaanii utuunan dubbadha jedhee miidiyaa hin dhabne. OBN formiidhaaf yoo jalaa dhoksanis, TV yoo jalaa dhoksanis sagalee isaa karaa inni ittiin sabatti dubbatee yoo dhuguma lakkii Oromiyaatu gara boomee Oromiyaan bilisoomuu qaba yoo jedhee lubbuu isaatti faradee nagaa hojiin keessanis ulfaadhaa galatoomaan paartii mormituudha jedhee bahee sagalee isaa kennee OMN'n, OBS'n, OMN'n, ODM'n fuuldura isaa dhaabattee waraabuu hin danda'a miidiyaan dhabne. VON bilbiluu danda'a, BBC'n bilbiluu danda'a, no hin dhabne. Strateejiidha. Ishee dhumaa sana darbachuudhaaf namichi kun nama kana qusateetu kaa'ate. Malee guyyaa adii immoo ari'uu hin danda'a biyya sana keessaa. Top jedhee bineensota adda sirgee jireenya jiraachisuu danda'a. Or immoo guyyaa tokkotti mana hidhaatti asii gadi riiferii mana hidhaatti gadi erguu danda'a namichi kun Lammaa Magarsaa yoo erguu barbaade jechuudha. No. Dubbiin amma sanatti hammaatee sanas miti warri jedhan jiru atoo maal jettaan siin jedhaa yoon sitti dheeresse ani akkuma barreessuu sana dubbadheen quufu yoon ta'ee na of kolchaa qophiin taajabbii guyyaa har'a dilbata kanumadhaa. Sanbata gaarii manni warri mana waaqeffannaa jirtanii yookaan immoo silaa qaamaan naquun hin danda'amu online warri waaqeffataa jirtan yeroo waaqeffannaa gaarii isiniif ta'u warri maatii keessanii wajjin jirtan maatii nagaa ijoollee nagaa qabaadhaa. COVID-19 irraa of eeggadhaa waa'ee biyya keessanis quba qabaadhaan isiniin jedhaa. Qophiin ODM kan biraa tarii yoon ture gara galgalaa dhaamsa galgalaatiin walitti deebinaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa nagaatti. Akadu pike jirtare jete takana tatu inage nargine wanta sitmafatu kalanu sita batare mera makomame kullutu sita goma inaba gotame siyamanera 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 siyamanera